jettee qophoofte. Bararri lammataa carraa isii kan lammataa irratti yeroo galuudhaaf kaatu konkolaataan miila isii rukutee mana hospitaalaa seentee sana booda hiriyaa ishee kan biraatiif lakkoofsa maatii ishee kennitee fi maatii kootitti naa himi ani amma galuu hin dandeenye jettee. Yeroo fayye garuu nin gala amma yaalame yeroo fayye nin gala jettee hiriyaa isheetitti dhaamattee hiriyaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu obboleewwan keenya YouTube Mubeeshaw jalatti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii. Wallahi akkuma nagaa jirtanu biyyi beeru kuni madda rakkoo cimaa sadarkaa tokkoffaa shamarraniif ta'ee jira. Daqiiqaatti biyyi beerutti wanni naqa qabaa jiru waan dhagahutti illee namatti tolu miti. Kanaafi akkuma sagalee obboleettii keenya kana dhaggeeffatan meemee sagalee si guutuusaa walumaan dhaggeeffannu obboleettiin keenya tokko konkolaataan rukutee achi buuteen si dhabamee jira biyya beeru keessatti maqaa isiillee waa hundallee isiirraa hubadhaati. Ani immoo deebi'een dhufee ibsa sirii godha. Obboleettii keenya baddee yoo dikka akka carraa taatee jiraatte maatiin kee cinqamaa jiru lakkoofsa maatii keetii hin beektaa bilbilii fi warreen kaan immoo adaraa keessa yoo argitanii nutti maa gurraan ubuusaati maatii biraan geenya sagalee maatii duraa duubaan dhaggeeffadhaati walitti deebinee ifa walii goonaa jechuudha. Galatoma like share godha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffatootaa fi hordoftoota YouTube Mubeeshaw jalatti argamtan hundumti keessanuu obboleeyyan kiyyaa bakka biyya jirtanii fi bakka deemtanii bakka geettan maratti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Obboleettiin teenya Zaaruu Umar jiru jedhamti godina Arsii aanaa Digaluuf Xiijoo ganda Harabbii jedhamtu keessatti dhalattee kan guddatte yoo taatu bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaa biyya Beeruutti deemtee osoo dalagataa jirtu madaamii isiitiin wal dhabde sana booda gara alaa baatee ala osoo dalayduu gara biyya kiyyaa nin gala jettee of qabsiiste. Yeroo of qabsiistu sanitti carraan bararri isiidhaaf qophaa'ee jirutti nin gala jettee warrattis bilbilattee yeroo bararuudhaaf qophooftu sanitti madaamin teekisii sirratti bantee jirti ati gara biyyaa galuu hin dandeettu jedhanii hiriyoota isii irraa hambisanii hiriyaan isii biraa galtee Zaaruun kissii madaamin isii dhiyaattee irraa cuftu malee galuu hin dandeettu jettee maatii iseetti himte. Sana booda ji'a muraasa booda warra nama ollaatitti bilbilattee ani doosee madaamin tiyyanarraa cuftee jirti nin gala ammaa jettee qophoofte. Bararri lammataa carraa isii kan lammataa irratti yeroo galuudhaaf kaatu konkolaataan miila isii rukutee mana hospitaalaa seentee sana booda hiriyaa ishee kan biraatiif lakkoofsa maatii ishee kennitee fi maatii kootitti naa himi ani amma galuu hin dandeenye jettee. Yeroo fayye garuu nin gala amma yaalame yeroo fayye nin gala jettee hiriyaa isheetitti dhaamattee hiriyaa ishee sun immoo warra ishiitti dhangeette. Sana booda Ramadaana tarii kana jechuudha. Ramadaana tarii kana baatii afur akkas lakkoofsistee jirti sagalee isii hin dhageenye. Warraallee bilbiltee waa takka quba hin qabnu maatiin ishee yaaddoo guddaarra jiranii. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa warroonni ambaasii Beeruutti beekan yoo jiraatanii tariitii warroonni yeroo isiin dhayamtu sanis argitanis jiraachuu dandeettanii. Kanaaf obboleeyyan kiyya gargaarsa ni godha. Obboleeyyan kiyya warroonni Beeruutiin keessa jirtanis warroonni ambaasii Beeruutti dhiyeenya qabdanis meenuu hordofaa obboleettii teenya tana harmeen ishii hedduu dhukkubsataa jirti. Yaaddoo isiitirraa kan ka'e maatiin isheellee hedduu yaaddoo guddaa keessa seenanii jiranii. Nama harka mootummaa seenee of qabsiisee galuudhaaf jedhe tokko kun carraa rabbiiti. Kanaafuu waan isiin egaa konkolaataa miila isii rukutee hagam akka miidhamte maal akka taate beekuu hin dandeenye hedduu dhukkubsataa jiranii harmeen ishee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa hedduu mee nuu yaada nu gargaara nu birmadha nu barbaada intala tana akka harmeen ishee hafuura isii dhageettu nu taasisa inshaallah. Obboleeyyan kiyyaa bakka jirtan marattuyyuu rabbi isin haa tiisu inshaallah.
Maqaan ishee biyya Beeruutitti ittiin beekamnu iddoo dalagaatis ta'e iddoo itti dhiyeennan hiriyoon itti dhiyeennan ittiin beekaniin Khadija Umar jedhamti. Obboleeyyan kiyyaa nu gargaara nu hirmaadha. Hedduu nu hordofaa maal akka isiin taate maal irra akka isiin geette nu beeksisaa inshallah. Haloo indagadhee guutumaan guututti jechuudha. Hoggaa tokko guutuu bilbila warra wal dubbistee wal quba hin qabdu. Waan ollaatti bilbiltee himtu malee waan hiriyoota ishee warra kiyyatti naa himaa maatii kiyyatti naa himaa rakkoo akkanaati jettu malee sagalee isii guutumaan guututti hoggaa tokko guutuu warra wal quba hin qabdu bilbila warra wal hin beekan jechuudha wal wajjin haasa'anii. Galatoomi isiin jedha Mubaarak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Difama maqaan ishee biyya Beeruutitti ittiin beekamtu jechuudha Khadijadha. Ka hiriyoonis ta'e warri bira dalagdu ka beekaniin Khadija Umari. Isiin odda hoggaa tokkooti bilbila warra wal hinumaa wal dubbistee hin beektu guutumaan guututti waan warra ollaatti himtee warra kiyyatti naa himaa jettu yookaan hiriyoota isiitti himtee maatii kiyyatti kana naa himaa jettu malee bilbila warra wal quba hin qabdu jechuudha guutumaan guututti. Kanaaf obboleeyyan tiyyaa maatilleen warra sooshaal miidiyaa uummata Oromoo bal'aa biraan nu gahaa jedhanii inshaallah nu gargaaramee nu haa hordofanii jedhanii dhaammatanii nullee isin biraan geenne akka gargaarsa nu gootanii akka nu hordoftanii isin jenna. Galatoomi Mubaarakatillee. Egaan obboleewwan keenya sagalee obboleettii keenya kana guutummaan guututti dhageessaniittu adaraa obboleewwan keenya shamarranii obboleewwan keenya dhiiraa keessattuu kan biyya Beeruut jirtanu gara imbaasiitiin an footootii imbaasiitti ergeen jira ammallee wanni jarri quba qaban hin jiru isin immoo rabbii jedhaati obboleewwan keenya laayik gochuudhaan akka namni viidiyoo kana hordofu godha sheer gochuudhaan hiriyoota keessan keessattuu ijoollee Beeruut bira jiran naagaha. والله بيروت يكون من بيروت بدي مدرك كوته جرا تكو كلامته مستشفى جرتي إثيوبيا ada jeda garin Kenya ada jeda Allahu alam mega politiknya toko kan beroject tu lakosa sih agak dangerah entalo si Beirut itu kalam terjadi sana si politiknya kan beroject isi beroject jadi tu lakosa sih agak dangerah isi kabat dembor sini dufa hadaf karena like share wali goda wallahi bada hal shamarran Kenya tijiranu nama gaddi sisa kunille konkolatan si da wakuma te charra ga teri oto siti ko samati si kenite konkolatan naru kute jira amma galun dandahu jette amma te ga galbin jarambe kamatini kanimmo dahamte dute acci buten si da ba mo me katu jirti ya rabbi boleti Kenya no mulisi jecha wallahi baye nama gaddi sisa kana fan ira debe shamarran lakofsa namun hedun lakofsa madami biro jatanu lakofsa ijolle madami أبا منا مدامي نتكلم نتني جرتو أكو ما نتكلم نتني نما بيتانو فراتي وربيات على كيس جرانوتي هندو متو لكوفس مدامي كيسنيف لكوفس أبا منا مدامي كيسن نانو جرتانو برسون إسنا مالف يوتش بودين كيسن أبا مي غافن نما جراتشوف دو كيسن برا والله حالا نما قد سيسو كيسا جلو شمراني بيا بيرو كيسا ربي إسنا يغو video kana share di goda abuleti kenya kana rabbini amullisu ana bulesa kesan mubarak musammati galatoma ulfada